Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo. Ameen. Bara sana keessatti ilmaan ijoollee keetiif kan dhaabatu Mikaa'el guddichi ni ka'a. Raajicha Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1. Mikaa'el isa jireenya koo, Mikaa'el isa jireenya koo, na godheftee taatee soorata koo, na godheftee taatee soorata koo. Mikaa'el isa jireenya koo, Mikaa'el isa jireenya koo, na godheftee taatee soorata koo, na godheftee taatee soorata koo. Saba Israa'eliin kan ceesistee, iyyaa laphee isaanii kan dhawwattee, duraa duuba isaanii diriirsitee, gaddaa isaanii gammachuutti kan jijjiirtee. Mikaa'el isa jireenya koo, Mikaa'el isa jireenya koo, na godheftee taatee soorata koo, na godheftee taatee soorata koo. Afame as kan gargaartee, eeboo keessa isheef kan dhawwattee, gargaarsa hundaatee maqaan kan kee, si waamna Mikaa'elaan mucaan kee. Mikaa'el isa jireenya koo, Mikaa'el isa jireenya koo, na godheftee taatee soorata koo, na godheftee taatee soorata koo. Afaan leencaa kan nu cuftee, nageenya koo nuuf deebistee, ati yommuu eegaa kootee, si faarsa Mikaa'el laphee kootee. Mikaa'el isa jireenya koo, Mikaa'el isa jireenya koo, na godheftee taatee soorata koo, na godheftee taatee soorata koo.